Nageenyi Rabbii guddaa isin biratti haa jiraatu. Oduuwwan turanii nu qaqqabanii raadiyoo Gaaddisaa irraa isin dhageessifna. Qophii Gaaddisaa Caa Oromoo TV irratti torbetti al tokko isiniif darbu kan caamsaa 27ti. Daawwattoota keenya bakka jirtaniif caqastoonni keenya nageenyi Rabbii guddaa isin biraa jiraatu. Warroonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama. Akkasumas kanneen maatii keenya taatan like share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Oduuwwan ijoorraa wajjin ani daandii bilisummaati. Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo kibba lixa shaggaritti lola cimaa gaggeessuun aanaa ammayyaa ganda ajjamoo bakka qanxuu jedhamtutti ambulaansii 2 fi paatroolii 3 reeffa diina baachisiisee galche kan jedhan ijoo keenya dubbiiti. Gama biraatiin ammoo oduun adda nuti qabnu godina Horroo Guduruu aanaa Baaboo Guduruu magaalaa Quubsaa jedhamutti ganda biiftuun nu baatetti imala qaamoleen dirqamaan qonnaan bultootaaf barattoota kanneen biroo walitti qabuun leenjii fudhattu jechuudhaan raayyaa ittisaatiin dabalanii taasisaa turanii fi dirqiin uummata magaalaa keessaa qabanii wal qabsiisee eeruu gooticha waraana bilisummaa Oromoo argateef qaamota kan harkaa baasuutiin taasifameen humnoonni finxaaliyyiin akka jiraniin qaamota leenjisaa jiran lubbuu nama 6tiin alatti hunda bobbaasuun dhagahameetiin jira. Gama biraatiin hiriirri fincila didda gabrummaattis dhoohee jira. Harargee lixaa aanaa masalaatti hidhaan heddummachuu isaaniitiif kana malees oduuwwan injifannoo golee Oromiyaa irraa nu qaqqaban hedduudha qabnaan gatumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Dhimma master plaanii masara mootummaa jechuudhaan sirni haarooyni naannawa Oromiyaa aanota godina addaa Oromiyaadha. Uummanni Oromoo cal'isuunii fi laftii heektaara 500 lubbuu uummata Oromoo miiliyoona 1.6 akka buqqisu jirtus himamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti balballoomii oduutiin nu faana bu'aa jenna. Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa tarkaanfiiwwan onoota Oromiyaa cimsee itti fufee jira. Ammaaf kanneen neetworkiin nu qaqqaban irraa isiniif himna. Qophiin balballoomii raadiyoo dambalii Gaaddisaa Caa Oromoo TV wajjin ta'uudhaan torbetti kan isinii dhiyaatu tamsaasa kallattii Suudaan Kaartuum irraa caamsaa 27 bariidhaati. Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoodha. Hadheeffataan gabrummaa laaleessaan diina gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Shawaa kibba lixaatti waaree booda aanaa ammayyaa ganda ajjamoo bakka qanxuu jedhamtutti diinota isaa haleeluun hedduu madoo fi du'aan adabuudhaan reeffa ishee ambulaansii 2 fi paatroolii 3 fe'attee gara magaalaa Arroojiitti imalu isheedha mirkaneessuun danda'ameeti jira. Kanumaan wal qabateetiin caasawwan adda addaa magaalaa Arroojii keessatti ijaarataa turan gootichi waraana bilisummaa Oromoo aanaa Gindabarar erga haleeleetiin booda caasicha isaan walitti kaayyatanii basaastummaaf bobbaasanii fi waraana isaanii guutumaan guututti haleeleetiin baasuun dhagahameetiin jira. Gama biraatiin lolli ajaa'iba jedhame kan aanaa Gindabaratti caamsaa 20f guyyaa kaleessa yoo ta'u Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo caamsaa 20 jechuudha tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhateen ganda kaloo badhaasaa magaalaa Kaachisirraa kanneen bobba'aa turan irratti tarkaanfii caamsaa 22 fudhateen lola sa'aatii 2 hanga 3 taasiseen ganda kaloo badhaasaa tulluu jaaloo jedhamtutti hedduu ajjeesuun buttaan tulluu leemmanii gabaasee jira. Reeffi diinota kanaatis ambulaansii 3 fe'amuu jiraattonnis mirkaneessaniitiin jirani. Oduma kana wal qabateen Cifraan Soddombooroo zoonii kibbaa aanaa Gumii Eldallootti diina konkolaataa 29 ganda boobaa Dooddaa Illiidoo jedhamu gara ganda Bulbulitti imalaa jiran tarkaanfii irratti fudhattuun loltoota 50 ol yoo ajjeesu hedduu madoo taasisuun konkolaataa 7 diinaa hojiin ala godhe jedhameetiin jira. Gama biraatiin lolli Cifraan Soddombooroo nama Gumii Eldalloo bakka addaa dhagaa Saddiiqaa jedhamu taasisanii akkasumas ammoo kanneen gara ganda Bulbulitti imaluudhaaf tarkaanfatanitti haxeedhuudhaan loltoota 5 yoo galaafatu kanneen hedduu ta'an madoo dandammii hin qabneen baachiseetiin gara isheen dhuftetti deebisuu maddeen keenya waraana bilisummaa Oromoo gabaasanii. Caamsaan 22 ammoo bakka halloo bubbiftuu jedhamtutti konkolaataa 5 fi akkasumas ammoo miilaan kan deemaa turte humnoota diinaa irratti Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo tarkaanfii fudhateen loltoota 32 ajjeesuun 20
jaha madoo dandammii hin qabne yoo adabuu konkolaataa sadiis daara taasisuu waboon eereetiin jira. Kanan wal qabateetiin ammasii zoonii giddu galeessa onoota jaldu magaalaa Shukuteetti haleellaa walirraa hin cinne waraanni bilisummaa Oromoo taasisanii tarkaanfiin adda taasifame kan caamsaa 24dha. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo loltoota 21 ajjeesuun 21 madoo taasisuu yoo gabaasu caamsaan 22 zoonii kibbaatti ammoo Ciifraan Soddombooroo ganda Bulbuliif Booba gidduutti loltoota 15 ajjeesuun 22 kan madoo taasisee torbee kana gabaasne. Hadheeffatan Roorroo Laalessaan Diina caamsaa 21 kibba zoonii kibbaatti Ciifraan laga Dambii aanaa Sabbaa Boruu ganda Lookoo Harbuu jedhamu tarkaanfii diinota irratti fudhateen 10 ajjeesuudhaan 18 madoo dandammii hin qabneen adabe. Caamsaa 22 aanaa Sabbaa Boruu ganda Sabbaa Lola Limmoo jedhamutti magaalaa Lola Limmee seenuun kaambiitti cabsuudhaan loltoota 20 ajjeesuun 18 madoo dandammii hin qabnee fi 8 fayyatti harkatti booji'u qawwee akamaa 16 galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisuun beekame. Caamsaan 21/2022 Ciifraan Odaa Adoolaa aanaa Waadaraa ganda Gudubaa Buruurii jedhamutti tarkaanfii laaleessaa fudhateen loltoota diinaa 35 ajjeesuun 18 madoo dandammii hin qabneen adabe. Achuma caamsaa 22 Ciifraan Odaa Adoolaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Gaddaa magaalaa Gaddaa jedhamu tarkaanfii fudhateen 14 ajjeesuun 15 madeessuu fi raashina isaanii fe'atanii deeman hunda gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo taasiseera. Aanaa Gooroo Doolaa Gandaa iddoo addaa Yermaareefa jedhamuttis lola taasiseen 7 ajjeesuun 12 yoo madeessu loluma kana aanaa Waadaraa iddoo addaa Hara Tuulaan jedhamuun beekamutti loltoota 10 ajjeesuun 15 madeessuun beekame. Aanaa Gooroo Doolaa ganda Raaroo Qiiqqee iddoo Beenzila jedhamuttis haaxee hidheen 1 ajjeesuun 1 madoo yoo taasisu. Odeessa kanaan wal qabateen oduuwwan keenya ammas akka itti fuufaniitti jirani. Abdiif irreen gaachana uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Ciifraan Soddombooroo loltoota diinaa tarkaanfiiwwan fudhachuu bira darbeetiin haleellaa ciccimaa gaggeessaa jiraachuu maddeen nu qaqqaban gabaasaniitiin jirani. Odeessa keenyaan wal qabatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoodha. Ciifraan Odaa Bulluq tarkaanfiiwwan gurguddoo fudhate jedhameetiin jira. Zoonii lixaatti hadheeffattoonni gabrummaa laalessitoonni diinaa tarkaanfii fudhatanii loltoota diinaa hedduu ajjeesuu isaanii maddeen gabaaseetii jira. Godina Horroo Guduruu aanaa Habaaboo Guduruu magaalaa Quubsaa ganda Biiftuu Nuubaatee jedhutti imala qaamoleen milishaa akkasumas ammoo kanneen kana fakkaatan sassaabaniitiin dirqamaan leenjisuudhaaf yaalan mana barumsaa Quubsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti taasisaniin eeruu gootichi waraana bilisummaa Oromootii kennameen waraanni bilisummaa Oromoo sagalee guddistuu fayyadamuudhaan qaamoleen dirqamaan leenji'an uummanni nagayaa dabalatee akka harkaa bayan taasifamuuf godhame. Humni raayyaa ittisaatiif akkasumas qaamoleen dabalataan dhufanii mata 60 keessa yoo diqqaate lammiiwwan qulqulluu dirqamaan qaamotaa fi kaabineewwan ergamtoota sirnichaatiif dirqamaan leenji'an keessaa lubbuun namoota 60 keessaa 6 qofti akka hafe jiraatan kun akka armaan gaditti dubbata. Kaleessa kudha jaha har'a 17 jechuudha. Aanaa Habaaboo Guduruu ganda Biiftuu Nuubaatee nama 8 kan uummata siviilii ta'e nama 8 kan qaama milishaa fi humna. Kanumaan wal qabateetii abdiin irree gaachana uummata Oromoo tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhatu cimsee kan itti fufuu ta'uu fi qaamoleen uummata goolessan yeroodhaafis ta'u dhimma rakkoowwan gurguddoo uummata irraan gahaa jiran kanaaf gaafatama seenaa jala akka hin hafnes gabaafameetiin jira. Xumura irratti godina Harargee lixaa aanaa Masalaatti ilmaan Oromoo hedduun guyyaa 4 darbee hidhama jiraachuu fi akkasumas maatiin osoo nafne kanneen kana fakkaatan hidhatti darbamuudhaan ajanda addaa itti banuun maallaqaan wabii qarshii 20,000 30,000 jecha jiraachuudhaan uummata keenya darraa akka jiran maddeen gabaaseen.
Oduu keenya xumuraatiin godina Harargee Bahaa aanaa Soofiitii fi aanaa Dirree Xayyaaraatti hiriirri mormii sirna gabroonfataa nafxanyaadha balaaleffatu akka armaan gaditti jiraataan naannichaa kaayyoon hiriira kana maal akka tahe nu ibsuudhaan oduu keenya har'a goolabna kan isin faana ture andaan bilisummaa ogeessa teeknikaa kenna wajjin turti gaarii isinin jenna sagalee makanaan goolabnaati walleen Muktar Usman baduun kan kee haasiyaadanii fi jedhaati egaa qaama sagalee Harargeedha nu qabe kanaan wallee kanatti ceenaa turtii gaarii isinin jenna gadaan gada xumura gabrummaati. Badungkan ke sikada sikalo tala yero jirre kanan abdi dume kanan kamtu kam kadata dagatante tamta bardapate nun ebu yeroni nuti wajib bigne dakabanu male betu dufte betu narahafte papa kesu duman kita ujalale barintau wani bartu akaya dateti takka ya jalalle beti ke disan na jalando sinjala kadu manonera injitime natisi kiriya diwan bila barintau wani bartu